Fayyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya kabajamu. Arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa gabaasa tarkaanfii wiixataarraa onkololeessa 7/2024 jennee qabadhee isiniif dhiyaadheera. Ani Booree Addunyaati. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhatu jabeessuun injifannoo galmeessaa jira. Haaluma kanaan sanbata darbe onkololeessa 5/2024 gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon godina kibba lixa Shaggar aanaa Sooddoo Daacii ganda Haroo jedhamtu keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana goolessituu PP irratti fudhateen miidhaa namaa fi qabeenya diinaa irraan ga'ee jira. Tarkaanfii ilaalessaa kanaanis waraana diinaa irraa 7 ajjeesee hedduu madeessuun qawwee AKM jaarraa hiikuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Tarkaanfiin waraana faashistii PP irratti fudhatamu ittuma fufuun godina lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Rigaa Saciitti kaleessa onkololeessa 6/2024 humni ittisa uummataa tarkaanfii waraana maafiyaa PP irratti fudhataniin 3 ajjeesuun 3 madeessanii jiru. Tarkaanfii waboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti jaba. Araddaa Biliiloo keessaa namoota maqaan isaanii Abdii Awwal Qaasim Obbo Muhammad Hasan kanneen jedhaman erga qabanii booda waajjira poolisii aanaa Mi'eessoo keessatti dararaa jiru. Araddaa Toorii Booyyoo keessaa ammoo Bayyan Adamii fi Tajoo Siicii kanneen jedhamanis waajjira poolisii aanaa Mi'eessootti yommuu hidhan, araddaa Cophii irraa ammoo Ibrahim Abdallaa kan jedhamu qabeenya waraana bilisummaa Oromootu sibira jiraa fidiittiin jechuun nama nagaa siyaasa qabarraa walabatee qabanii achi buutee dhabamsiisanii jiraachuu maddeen gamasii irraati biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Litu Wallaggaa Naqiltuu har'aa waraanni faashistii PP dargaggeessu Kirasaasitti roobsuyyuu ajjeesanii aana mana Sibuu keessatti dhaanammaati. Jaalir Budugaa waan qindeeffatti qabdi. Sirna abbaa irree koloneel Abiy Ahimad jabeessuuf jecha kaadiroonni bilchiginnaa humnoota waraanaa poolisii fi milishoota gaachana sirnaa jechuun waaman gandoota baadiyyaatti bobbaasuun yakkoota mirga namoomaa geggeessuu irratti argamu. Tumsa uummataa dhaabbilee fi jaarmiyaa sabicha ni barbaachisaa fi gaachana uummataaf ta'a jedhanii yaadan waraana bilisummaa Oromoo golgaa godhachuun maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun uummaticha guutuu yakkamaa taasisanii ajjeechaa raawwachaa kan jiran loltootni sirnichaa kunis kaleessa onkololeessa 6/2024 lixa Wallaggaa aanaa ajjeechaa dargaggeessa tokko irratti raawwataniiru. Haaluma kanaanis aanaa Qilxuqaarraa irraa waraanni goolessituun PP maqaa sakattaa waboon gara ganda Waandii Daallee iddoo addaa Tulluu Waandii jedhamutti socho'uun dargaggeessa umriin isaa ganna 20 kan maqaan isaa Daawit Bultii jedhamu maatii biraa qabuun ajjeesuun himameera. Dargaggeessa ajjeefame kun ganama sa'a 2 irratti maatii isaa biraa kan qabame yogguu ta'u gara ganda Guyyoo Sacii iddoo addaa Nooraa Sacii jedhamutti sa'a 5 irratti ajjeesanii reeffa maatii dhorkachuun eegaa turuun ifoomeera. Oduu hidhaatiin ammoo aanaa mana Sibuu ganda Guyyoo Saciitti kaleessa onkololeessa 6/2024 waraanni goolessaan impaayera Itoophiyaa dargaggoota 2 kanneen maqaan isaanii Waaqennee Abdataa fi Dachaa Galaanaa jedhaman bakka waboon jirutti nu geessaa jechuun qabanii hiraarsaa turuun fuudhanii gara mooraa isaaniitti darbachuu maddeen ifoomsan. Humni goolessaan impaayerettii waan qabduu fi gadi dhiistu wallaaluun uummata nagaa ajjeesuu fi hidhuu saamuu dabalatee gocha farrummaa irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u, sababa kanaanis hawaasni ba'uu fi galuu rakkatee wabii jireenyaa dhabuun dararaa argaa jiraachuu dabaluun ibsaniiru. Godin Walloo Aanaa Daawwa Caffaattiidha buqqaatiif loltoo sirnichaan namoota nagaa ajjeesuu wal badhaasaa jiraachuun beekame. Jaalaqaafan Fayyeeraa waan qindeeffatti qaba. Yeroo ammaa akkuma guutuu Oromiyaatti aangoonni bilchiginnaa maallaqa guddaa dhangalaasuun tooftaa ittiin ilmaan Oromoo lafarraa duguugan baafatanii loltootaa fi ergamtoota isaaniif amanamoo ta'an godina qabee hanga aanaatti jiran hawaasa Oromoo keessatti bobbaasuun gochoota suukanneessoo fi egeree sabichaaf yaaddeessaa ta'an akkasumas ni jilcha jedhanii amanan cufam kanneen akka ajjeechaa jumulaan hidhuu mana irratti gubuun qeerraa buqqisuu fi saamicha qabeenyaa raawwachuu irratti fuuleeffatanii guyyuu hojjechaa jiru. Bifuma kanaan kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Daawwaa Caffaa keessatti murnoota bilchiginnaan hidhaa fi buqqaatiin namoota nagaa irratti raawwatamu yoo jabaatu gama biraan ammoo loltoonni faashistii PP namoota nagaa yoo ajjeesan maallaqa guddaa badhaafamaa akka jiran ibsameera. Oduu hidhaa kanaanis onkololeessa 2/2024 hidhattoonni murnaa bilchiginnaa ganda Elemoo keessatti bobba'uun namoota nagaa kan maqaan isaanii Ibrahim Abduu Nuuruu fi Sarbaddiin jedhaman maatii qabsaa'otaatii ittiin jechuun uleen cafaqaa
magaalaa Kamiseetti geessanii hidhaniiru. Akka jiraattonni ganda Elemoo jedhanitti dargaggoo Ibraahimii fi Sarbaddiin kan jedhaman dhalootaan ganda Qabballee ta'uu himuun torbee tokko dura milishoota sirnichaan maqaa maatii qabsaa'otaatiin gandaa fi ooyiruu keessanirraa jiraachuu hin dandeessan lafa nuuf gadhiisaa deemaa jedhamuun sodaa lubbuu isaaniif manaa fi ooyiruu isaanii dhiisuun fira isaanii ganda Elemoo jiru Abduu Nuuruu kan jedhamu biratti kan galan ta'u namootni beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haa ta'u malee hawaasa nagaa rakkisuun kan amala itti ta'e milishoonni sirnichaa achittis isaan hordofuun dargaggoota kanaa fi kan isaan bira jiraachaa turan kanas waliin qabuun reebaa akka hidhan dabaluun ifoomsan. Oduu biraatiin ammoo akka odeessi keessoo PP Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dhaqqabe addeessutti labsii murnichi akka godina Wallootti tibbana baaseen hidhattoonni sirnichaa riphee lolaa raayyaa ittisa impaayeratti milishotaa fi poolisoota jechuun of yaaman ilmaan Oromoo faallaa siyaasa bilchiginnaa ta'a jedhanii yaadan tokko yoo ajjeesan maallaqa qarshii 500,000 badhaafamaa jiraachuu fi gareen naasuu dhala namaaf hin qabne hidhattoonni murna maafiyaa PP kunis kana caalaatti ni hojjenna garuu maallaqni nuuf dabalamuu qaba jedhanii dubbachaa turuu fi asiin boodas gocha badii isaanii kana akka itti fufan murteessanii jiraachuu maddii odeeffannoo keenya godina Walloo miira gaddaan dubbateera. Gubaatiin manneen saamichi loltoota Impaayir Itoophiyaa raawwatan godina Wallaggaa Haana Jimmaa Arjoo Cimeetfuuf Jaalur Gufa Diinaa waan qindeeffate qaba. Barcuma siyaasaa kololeela biyyaa imaltiksuuf golee Oromiyaa mara keessatti bobba'uun maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun hawaasa nagaa goolaa kan oolu loltoonni bilchiginnaa tibba kana akka guutuu Oromiyaatti kan durbarameen olitti jiraattota irratti hidhaa ajjeechaa saamichaa fi gubaatii manneen hammeessanii jiru. Haaluma kanaan godina Baha Wallaggaa Aanaa Jimmaa Arjootti loltootni sirnichaa gubaatii manneenii fi saamichaa jabeessanii jiraachuu maddeen eeran. Aanaa Jimmaa Arjoo ganda Jemoo Giroos jedhamutti onkololeessa 4/2024 ergamtoonni sirnichaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jechuun nama maqaan isaa Barsiisaa Rattaa Hambisaa jedhamu jala badii tokko malee mana jireenya isaa qabeenya guutuu waliin abidda itti shiduun barbadeessanii jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Oduu saamichaatiin ammoo aanuma kana ganda Saqqaa jedhamu keessatti gaafa onkololeessa 1/2024 badii tokko malee qabeenya namoota maqaan isaanii obbo Kidaanuu Dheeressaa jalaa loon 3, Fiqaaduu Hordofaa jalaa loon 2 fi Shifarraa Bashaa jalaa loon 2 ooffatanii saamanii deemuu maddeen itti dabaluun eeraniiru. Kana malees loltootni PP kun ganda Meettaa jedhamu keessatti qabeenya hawaasaa kanneen akka boqqolloo asheetaa, lukkuu fi kanneen biroo dhuunfatanii jireenya ofiif oolfachuun barameera.